Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Akkam jirtu akkam yoo nageessan uummatni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordoftan marti keessan baga ayyaana guyyaa kabajamtuuf ulfaattuu kana ayyaana Hosaa'inaatiin baga ittiin isiniin ga'e baga geessan baga walumaan ga'e. Egaan ayyaanni Hosaa'inaadha akka amantaa Ortodoksiitti haala ajaa'ibaatiin haala miidhagaatiin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha ni kabajji. Akka biyyattiitti illee ayyaanni Hosaa'inaadha haala gaarii fi haala miidhagaa ta'eetiin kabajamaatii jira jechuudha. Guyyaa har'aas nuti magaalaa Naqamtee Gannata Iyesuusii keessatti argamuudhaan ayyaana Hosaa'inaatii haala bareedaatii fi haala miidhagaatiin waliin kabajaati oollee jechuudha. Guyyaa har'aa ayyaana Hosaa'inaadha. Ayyaana Hosaa'inaa jechuun immoo guyyaa itti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gara Yerusaalemiin dhaquudhaaf harreerra taa'ee deemedha. Guyyaa kanatti immoo guyyaa galataati, guyyaa faarfannaati, guyyaa Waaqayyoon itti galateeffatanidha jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu inni maqaa Waaqayyootiin nuuf galateeffamaadha akkuma jedhamu macaafa qulqulluu irratti. Kanaaf iyyuu ayyaana kana ayyaana gaarii, ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa viidiyoo kana sheerii gochuudhaan namoota hundumaa bukkee qaqqeessan gamanumaa isin affeeruun jaalladha. Horaa bulaa. Hosaa'inaa